الله أكبر 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 تكبير تكبير تكبير. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واو واو والله artistii keenya moo eenyudha jedhee iddoo tokkotti natti fakkaachuu dinnaan tuktukii galee jechuudha. Tuktukii gizeen galu artistii Iskindir argee jechuudha. Iskindir akkuma beektanii dhugaa rabbii dubbachuu fi muuziqeenya nama qabsoo keessatti aarsaa guddaa kaffalaa ture jechuudha. Sagalee isaatiin maashaallah kaleessa immoo gara musliimummaatti dhufee jira jechuudha. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maashaallah tabaaraka rahmaani. Wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa dubbachuu fi gara muuziqummaa dhiisee gara musliimummaatti dhufee jira. Allahu akbar takbiir takbiir baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi isa moo isa miti jedhee amanuun na dhibee jechuudha. Tuktukii galee tuktukii gizeen galuu hin arge jechuudha. Baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa akkuma argitanii amantii abbaa barbaadetti namni jechuun fedhii isaatiin dirqama isaatiin jaallatee itti amanee itti dhufee jennaan amantii isa barbaachisetti jiraachuuf maftii qaba hundinuu. Asii kaatee maa achi immoo maa akkas dhuftee namni namaan jedhu hin jiru. Amantiin abbaan hani isatti fakkaatetti amanee jiraachuun mirga isaatii kan jaallate kan amaneetti kan naataa jedhetiin ilmi namaa amanee yoo jiraate mirga isa qabaa jechuudha. Amantii isaatti jechuudha. Amantii sana itti jaallatee itti gammadee jiraannan amanee itti gammadee isaaf taataanaan maaf akkas taate maaf akkas goote jechuu miti. Dirqamaan as kootu dirqamaan achi dhaqii dirqamaan ani siin jedhe narraa taqabbalii miti. Mirga isaati abbaan han barbaadetti dhamanu mirga qaba jechuudha. Kanaafuu kanaan dura namni meeqaa wayii musliimummaa kanatti kan dhufee qabeenyaas dhabee ilmoos kan dhabee jechuudha. Akkuma dhageessanii jirtanii gara hiluutti namni meeqa lubbuu baasanii jechuudha. Maaliif gara amantii musliimaa deemtee irratti ijoollee baay'ee asitti ashaadaa fudhattee galtillee oowwa biyya galtuu lubbuu ishee dabarsan jechuudha. Achirraallee warra waliin biyyarraallee gara hiluu kanarraa ilmoo horanii gaafa gara musliimummaa kanatti dabalamanii akkam gara musliimummaa kanatti dabalamta kan jedhanii ilmoollee jalaa ajjeesanii qabeenyaallee zarafanii mana irratti gubanii nama baay'ee jechuudha. Abbaan isa barbaachise han barbaadetti amanee han barbaade isaatti tolee han isatti amanetti jiraachuu mirga isaati. Egaa Iskindir har'a alhamdulillah gara musliimummaatti kaleessa dhufee jira. Yoo gara musliimummaa kanatti dhufanii aarsaa guddaadha nama kafachiisa jechuudha. Aarsaa guddaa nama kafachiisa gizeen jedhu maatii ofii dhabuutu jira, hiriyaa ofii dhabuutu jira, warra ofii alii ofii dhabuutu jira jechuudha. Egaa hin beektu jedhee hinuma yaada. Maaliif gariini maaliif amma fakkeenyaaf musliimuma ta'ee aaliinsaa kan mi'aama bakka akka warra dhufee shahaadaa qabatee kanaatti miti isatti hin fakkaatu jechuudha. Warri dhufee shahaadaa kana gizee qabatee gara musliimummaatti galu aarsaa guddaa kaffaleetii wanta ta'eef wallaahi diinii isaallee gad hin gadhiisu. Yoo hubattanii jiraattanii Sumayyaa Tasfaayee yoo argitanii jiraattanii wallahi nama akka ishee hin argine cimtu ishee dubarrayyuu baay'eetu jiru. Kana kanan jedhaman malee baay'ee isaaniitu jiru. Isheen sababa musliimummaa kanaatiin aalii ishee dhabdee haadha ishee dhabdee biyyallee galtee haadha argachuuf aarsaa guddaa kaffaltee haadhallee otoo hin argatiin haftee jechuudha. Kana biraan immoo kaawoo isheetti amantee waan adeemte tokko wanti duubatti ishee deebisee hin jiru. Diinii ishee itti fuftee kunoo har'a sadarkaa kanarra quraana ishee buustee eebbifamte jechuudha. Maashaallah tabaaraka rahmaan waa'ee tokko namatti tola. Maaliif dirqamaan kana qabadhu otoo hin ta'in haadhaan baasaatti amanee jiraate isaaf taataana han barbaadetti amanee jiraachuun mirga qaba jechuudha. Namoonni gariin han aarsaa kaffalanii maatiin wal dhabanii hiriyaa wal dhabanii kana bira darbee immoo maaf akkas taateetiin illee baay'ee aarsaa guddaa warri kaffalanii jira jechuudha. Kanaafi artistii keenya egaa jabaadhu siin jenna waan hundaafuu yeroof namatti dhaga'ama.
homaa miti fuulduratti siin jenna maashaallah takbiir Allahu akbar. Baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Abdiin illee haasa tokko kan haasa'etti masgida keessa shirkiitu jira, masgida keessa jawweetu jira, masgida keessa waan baay'eetu jira kan jedhanii odeessanidha. Han nuti dhagaa turre, han nuti jechaa turre fa'aa jedhee Allahu akbar masgida keessa quraana rabbii fi sijaaja rabbii irratti gara rabbii ofiitti qilibaa ofiitti gargaranii jiranii. Sagadaniiti keessa jira malee waa biraa masgida rabbii keessa hin jiru. Subhaanallah akka nama shirkii hojjetutti akka waa nama waa achi keessatti hojjetutti kan haasa'amu. Allahu akbar rabbiin wajji sheexaanaa rabbiin nama hojjechiisini wallahi rabbii ofii gabbaruu rabbii ofiitti galgalanii harka qabachuu suyuudii ofii keessatti bu'uu malee waa biraa masgida rabbii keessa wanti tokko wanti jiru hin jiru jechuudha. Achi keessatti akka waan shirkii wayii hojjetameeti kan inni haasaa ture jechuudha. Kanaan dura yoo dhageessanii jiraattanii. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin galanne haa ga'u. Du'aayii ofii godhatanii hiyyeessiif sooressis inni qabus inni hin qabnes wal ga'ee wal qixaa dhaabatee jitti harka isaa rabbiitti ol qabatu malee waa biraa keessa hin jiru jechuudha. Allahu akbar maasha Allah tabaaraka rahmaan takbiir. Baay'ee tokko na gammadee jira jechuudha. Baay'ee tokko natti tole. Artistiin keenya gara muuziqummaarra gara musliimummaatti akkasitti ashaadaa kaleessa qabatee jira. Jabaadhu siin jenna. Rabbiin isaa milkeessuu dhugaa rabbii. Egaa nama har'atti seeneen boor gadhiisu otoo hin ta'in nama ittiin zallattee akiraa kee booruu rabbiin isaa milkeessuu siin jenna. Kan milkii siifaa ta'uu siin jenna kaa wallahi kan irratti waan hundaa galmaan keessu karoora kee siin jenna. Allahu akbar baay'ee tokko namatti tola wallahi. Aarsaa guddaa nama kaffashiisa yeroo ofis namatti dhaga'ama garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin namatti tola. Akkasitti artistiin keenya miila gammachuutiin ashaadaa isaa qabatee jira. Duras si jaallanna artistii keenya si kabanya si jaallanna. Oromoof aarsaa muuziqaa keetiin aarsaa kaffalaa turteetta. Ammas immoo daraan kan caalutti sitti gammanne si jaallanna. Duraanis oromummaa walitti hin qabna. Maasha Allah tabaaraka rahmaan siin jenneerra. Rabbiin kaawoo kee karoora kee hundaa galmaan si haa galuu si haa geessisu. Nama har'a shahaadaa galee booda irraa deebi'u otoo hin ta'in nama itti milkaa'u rabbiin si haa taasisu amma dhumaatti. Maasha Allah tabaaraka rahmaan. Allahu akbar.